Iftoominni manneen amantii hin cabsa malee hin jigsu. Sinoodosii Itoophiyaa haaraa. Yooyaa ashamaa harka fuunee dhaggeeffattoota keenya sagantaa maaltu ta'aa jira. Qophii keenya irraa keessatti dhimmoota ijoo torban kana Oromiyaa fi Itoophiyaatti raawwatan keessaa dhimma hundeeffamuu Sinoodosii Ortodoksii Itoophiyaa irratti sagaleewwan bitaaf mirgaan dhagahamaa jiran akka armaan gaditti qindeessinee isiniif dhiyeessinaa nu caqasa. Qopheessan Lammii Jabeessaa Gulaalan Duubee Wajjechaa kan isinii dhiyeechummaanii Gurmeechaa Gammachuuti. Itoophiyaan biyya sabaa fi sablammoonni adda addaa hedduun amantii, aadaa fi afaan garaagaraa qaban keessa jiraatanii. Amantiiwwan Itoophiyaa keessatti hordoftoota hedduu qaban keessaa Islaama, Kiristaanaa fi Waaqeffannaan isaan gurguddoodha. Kiristaanniyyuu dameelee hedduu kan qaban yoo ta'u, isaan keessaa Ortodoksii, Kaatolikii fi Pirotestaantiin kanneen Itoophiyaa keessatti hordoftoota miliyoonaan lakkaa'aman qabani. Yeroo as dhiyoo irraa kaasee ammoo Ortodoksiiniyyuu iddoowwan afuritti qoqqoodamee jira. Isaanis Ortodoksii Tawaahidoo, Tahaddisoo, Tseeggaa fi Qebaat jedhamu. Keessattuu Ortodoksii Tawaahidoo warri ofiin jedhan kun Itoophiyaa keessatti hordoftoota hedduu qabu. Mee torban kana amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti maaltu uumame? Manni amantii Ortodoksii Tawaahidoo jedhamu kunis maal fakkaata? Adeemsi hundeeffama Sinoodosii Itoophiyaa yookiin Oromiyaa haaraa hundaa'uu maaliif barbaachise? Ibsa Sinoodosiin Oromiyaa haaraan kun kenne irratti yaadni hordoftoota amantichaa hoo maal fakkaata? Gareen hundaa'uun Sinoodosii haaraa nu miidha jedhanoo kan jedhu cuunfinee isin biraan geenya. Manni amantii Ortodoksii amma Itoophiyaa keessa jirtu erga hooggansa Gibxii jalaa baatee Sinoodosii tokko qofa jalatti bulaa jirti. Sinoodosiin tokko akka barsiisaa amantichaatti Paatriyaarkii tokko qofaan hoogganamti. Garuu Phaaphaasonni hedduun Paatriyaarkichaan muudamanii bataskaanota biyyattii keessa jiran hundatti ergamu. Isaanis hawaasa biratti ergaman sana aadaa isaanii kabajanii afaan ummatichi beekuun dhimma amantii sana qofa barsiisu. Haa ta'u malee Sinoodosiin amma hojiirra jiru harki 85 ol garee yookiin saba tokkorraa qofa kan ijaarame waan ta'eef Sinoodosii hunda hammate jedhaniif fudhachuun hin danda'amu jechuudhaan waggoota 150 oliif komatamaa tureera. Rakkoo har'a bataskaanni Ortodoksii Itoophiyaa keessa jirtuuf qaawwi hojimaataa baroota dheeraaf Sinoodosii keessa ture waan ta'eef waggoota 3 dura hordoftoonni amantichaa naannolee Oromiyaa dabalatee Itoophiyaa keessa jiran hundi jechuun sadarkaa danda'amuun qeesii fi daaqonii afaan isaanii beekuun tajaajilamuu akka barbaadan himataa turan. Kanuma bu'uura godhachuun Qees Gabra Maariyaam Nagaasaa, Qees Balaay Mokonnonii fi namni Hayila Maariyaam Kabbadaa jedhaman sochii jalqabaniin mana lubummaa Oromiyaa hundeessuuf sababoota quubsaa fi ragaaleedhaan deeggaraman Sinoodosii Itoophiyaa fi miidiyaadhaaf dhiyeessaa turaniiru. Boodarra Sinoodosiin sun gaaffii isaanii simachuun deebisuu waan diddeef yeroof waan dagatame fakkaatullee torban kana gareen sun Sinoodosii haaraa hundeessutu dhaga'ame. Qabiyyee fi ergaan ibsa Sinoodosiin haaraan hundaa'e kun baase kan armaan gadiiti. Sinoodosii haaraa bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa uummattoota biyyattii hunda hammatee hundeessine. Murtoon kun immoo bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hin cabsa malee hin jigsu. Akka ibsi dureewwan amantichaa fi Sinoodosii haaraa hundeeffame kun jedhutti Sinoodosii qulqulluu uummattoota biyyattii hunda hammatee hundeessine har'arraa kaasnee hojii eegaluu keenya ibsineerra waan ta'eef uummanni biyya keenyaa fi hordoftoonni amantichaa baga gammaddan jechuun eegala. Itti fufuun rakkoolee mudatan keessa ijoodha jechuun kan kaasan abbootii amantaa mana kiristaanaa hoogganantuu garee tokko qofarraa muudamuun gara Oromiyaa, naannoo Kibbaa, Ba'aa fi dhiya biyyattii akkasumas gara biyyoota alaatti ergamuutu ture. Kun ammoo namoonni muudaman afaan ummatichaa waan hin beekneef amantaa hordoftoota mana amantichaa kan dadhabsee fi hordoftoota ishee kan qoqqoode ta'ee argameera jedhu. Keessumaa Oromiyaa fi naannoo Kibbaatti abbootii amantaa aadaa fi afaan ummatichaa hin beeknetu muudamee ergamaa ture. Kun ammoo hordoftoonni amantichaa miliyoonaan lakkaa'aman bataskaana Ortodoksii gallakkisanii akka ba'an taasise. Adeemsi deemamaa ture manni amantii akka dadhabduu fi hordoftoonni ishee akka faffaca'an taasise. Gochi kun Sinoodosii ammaa jalatti kan duraarrayyuu caalee hammaate. Rakkooleen yaaddoo jabaa uuman kunniin akka furamaniif barumaan gaafatamaa turus gaaffileen gaafataman deebii dhaban jedhu. Hordoftoonni amantichaas fedhii afaan ofiitiin tajaajilamuuf qabaniin turjumaanaa fi sibaabaloo malee qalbii akka jijjiirrannuuf nuufaa eeyyamamuu gaaffii jedhurraa eegalee hanga abbootiin amantaa afaan keenya nu barsiisanii fi nu eebbisan nuufaa muudaman jedhutti gaafatanii deebii hin arganne. Sinoodosiin bataskaana Itoophiyaa yaa'ii onkoloolessa bara 2022 ta'een gaaffilee hordoftoota amantichaa kanneenii deebisuu caalaa tuffii uummanni maal fida jedhuun
haasaa hin malle miira maaluu dhibdeedhaan dubbachuun naannolee rakkoon mudatee jirutti ejjennoo egeree itti fufiinsa mana amantaa ortodoksii balaarraa buusisuu calaqqisiisan. Nuti ammoo kana hubannee warra badan barbaaduu fi warra jiran jajjabeessuuf jecha hafuura qulqulluudhaan utubamnee murtee seena qabeessa kana dabarsineerra jedha ibsi Sinodoosii haaraa kun. Ittuma fufuun abboonni phaaphaasota ibsa isaanii kanaan Sinodoosii haaraa uummattoota biyyattii hunda hammatu hundeessuun hojii eegaluu beeksisuun cinaatti phaaphaasota 26 muuduu murtoo seena qabeessa dabarsuu isaanii labsan. Murtoon kun rakkoolee mudatan irraa ka'uun egeree mana amantaa ortodoksii itti fufsiisuuf bu'uura seeraa fi dambii ittiin bulmaata mana amantichaatiin akka abbaa amantiitti gaafatama irra jiru ba'achuuf kan raawwatan ta'uu dubbatu. Phaaphaasota murtoo seena qabeessa dabarsan kana bakka bu'uun ibsa kan kennan Abuna Saawuroos phaaphaasonni muudaman isaan afaanii fi aadaa uummata biratti muudamanii sirritti beekanii fi ummaticha kabajanii tajaajilan ta'uu himuun ummanni isaan biratti ergamanis simatee semaa baloo malee akka itti tajaajilamuu fi tumsa barbaachisus akka godhuuf dhaaman. Tajaajiloonni mana amantichaa bakka jiranis iddoo jiranitti sodaa fi yaaddoo tokko malee tajaajila kennaa jiran akka itti fufaniif yaadachiisan. Phaaphaasonni haaraa muudaman rakkoo afaan ofiin tajaajilamuu sabaa fi sablammoota biyyattii mudataa ture dabalatee rakkoolee hojjimaataa baroota dheeraaf mana amantichaa fi hordoftoota ishii mudatee ture furuu keessatti qooda murteessaa kan qabaatan ta'us ibsan. Adeemsi bataskaana ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa asiin dura ture bataskaana kan laaffisee fi amantoota keenya bittinse waan ta'eef waan kana sirreessuuf yeroo garaagaraatti gaaffiin garaagaraa dhiyaatus furmaatan arganne. Sababa rakkoo hojjimaataa fi laafina duudhaa amantaa Sinodoosii keessa tureen asiin dura manni lubummaa Oromiyaa akka hundaa'uuf gaaffiin dhiyaateef fudhatama dhabe. Ammas taanaan garaagarummaa mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa keessatti dhalatee utubaalee bu'uuraa amantaa yookiin doogmaa irratti osoo hin taane rakkoo bulchiinsaa fi tajaajiloota amantichaatti jedhu dureewwan amantichaa hooggansi olaanaan amantii ortodoksii tawaahidoo ture kun parsantii olaanaan saba tokko yookiin Amaaraa qofaan dhuunfatamuun afaan saboota biyyattii dhiibamee tajaajila waaqeffannaa fi bulchiinsaa afaan Amaaraa qofaan ta'uu fi qabeenyi dhaabbatichaa gartuu eenyummaa tokko qabaniin dhuunfatamuun hundaa ol bataskaanicha miidhee hordoftoota amantichaa facaasuu yeroo garaagaraatti akka komii guddaatti dhiyaachaa ture. Olaantummaan eenyummaa saba tokko dhiibbaan eenyummaa afaanii fi aadaa saboota kan biroo amantaa kana hordofan irraan geessisuu bira darbee bataskaanicha duudhaa isaarraa fageessee dawoo amantichaan saboota eenyummaa biroo qaban cunqursaaf saaxileera. Kunis ortodoksii mana polotikaa godheera, saamichas dagaagseera. Maqaa amantaa kanaan keessumaa Oromiyaa keessatti weerarri lafaa akka daran babal'atu godheera. Hooggantoonni eenyummaa Oromoo fi saboota biroo qaban akka hooggansarraa dhiibaman taasiseera. Jibbinsi olaanaan phaaphaasutaa fi namoota siyaasaa bataskaanicha maadheeffataniin phaaphaasutaa fi saba Oromoo irratti deemuu daangaa darbeera. Afaan Oromoo fi afaanonni biroo balfamuudhaan tajaajilaaf akka hin oolle ugguramaniiru jechuun komii guddaan dhagahamaa ture. Kana hordofee bataskaanonni hedduun Oromiyaa fi naannolee Itoophiyaa baay'ee keessaa cuccufamanii jiru. Hordoftoonni amantichaas faffacaniiru. Sababoota kanneen fi kan birootiin yeroo garaagaraatti gaaffiin Sinodoosii fi hooggansa olaanaa bataskaana ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaaf dhiyaataa tureera. Gaaffilee jajjaboo waggootaaf keessumaa naannoo Oromiyaa keessaa ka'aa turuun yaadatama. Gaaffilee Oromiyaa keessaa ka'aa turan keessaa ijoon gaaffii kitaabota qulqulluu afaan Oromootti hiikuu, gaaffii abboota amantii fi aadaa ummatichaatiin tajaajilan argachuu, gaaffii hooggansaa, gaaffii seenawwan dogoggoraa sirreessuu, gaaffii iddoolee leenjii, gaaffii manneen kiristaanaa ijaaruu fi suphuu, gaaffii Finfinneetti iddoo tajaajilaa argachuu fi gaaffii waldaalee afaan Oromoo ijaarrachuu kanneen jedhan hangafoota. Haa ta'u malee gaaffilee kanneen hundaaf dureewwan bataskaana ortodoksii deebii dhorkataa turan. Koreen mana lubummaa ortodoksii Oromiyaa akka jechaa jirutti akka Itoophiyaatti naannoon amantoota ortodoksii lakkoofsa hedduu qabu Oromiyaadha. Uummanni kun garuu tajaajila isaaf malu hin arganne. Kanaaf waggoota 17 oliif gaaffiin gaafatamaa tureera. Gaaffilee kanneen qabatee kan lafaa ka'e manni lubummaa ortodoksii tawaahidoo Oromiyaas akka gufatu godhame. Gaaffii mana lubummaa Oromiyaa dhiyaateef deebiin Sinodoosii onkoloolessa darbe kennee tures Oromoo Sinodoosii keessaa baasuu, Oromoo mana lubummaa keessaa baasuu fi Oromoota hooggansarra jiran ari'achuu irratti kan xiyyeeffate ture. Wallaansoo kana hundumaa booda falli ta'uu qabu Sinodoosii haaraa hunda hammataa ta'e hundeessutti seenuu wayya jennee tarkaaffii kana fudhannee jedhu dureewwan haaraa kun ibsa isaanii keessatti yoo bal'inaan ka'an. Kanaafuu gaafa dilbata amajjii 14 bara 2015 Sinodoosiin haaraan saboota kan biroo baay'inaan hammate hundeeffamuu labsinee jedhu.
Kaayyoo fi galmi Sinodoosii haaraa hundeessus amantaa Ortodoksii Tawaahidoo cimsuu fi amantoonni afaan ofiin tajaajila amantaa akka argatan haala mijeessuu ta'uu himama. Bataskaanni Ortodoksii naannoo Tigraay guraandhala bara 2022 keessaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irraa fottoquun Sinodoosii ofii hundeeffachuun isaas yaadatama. Erga Sinodoosiin haaraan ibsa armaan olii kana baasee booda miseensonni hordoftoota amantichaa dhimmicha itti dhiyeenyan quba hin qabne akka hin rifanneef warreen hubatan ammoo miidiyaa hawaasaa irraan hubannoo waliif kennaa turan. Dhaabsaa fi hubannoo waliif dabarsaa turan keessaa muraasa isaanii yoo ilaallu muudama abbootii eebbifamoon wal qabatee ijoolleen Oromoo manni kiristaanaa adda fottoquuf jettan manni kiristaanaa tokkittiidha. Manni kiristaanaa Oromoo muudameef sodaattee diigamtu jiraannan ishee mana kiristaanaa miti. Paappaasotatu muudame malee paatiriyaarkiin muudame hin jiru. Boo'ichi jaraa garuu garas akka deemamu gochaa jira. Kan jarri bo'aa jiraniif dhimma maallaqaaf aangoof siyaasaa fi seenaa of tuulummaa qaban sana tikfachuuf qofa akka ta'e yoodhaama mul'atu. Gama biraatiin dureen amantichaa Sinodoosii haaraa hundaa'ee kanarratti filatamee namni Abbaa Saawuroos jedhamu hoo eenyu jedhanii warri gaafataa jiranis hedduudha. Akka hordoftoonni amantichaa eenyummaa Abbaa Saawuroos katabaa jiran irratti namni kun duraan maqaa Abbaa Akaalaa Waldii kan jedhamuun waamamaa kan ture yoo ta'u, abbaa isaanii luba Mogor Lichee Gadaa fi haadha isaanii aadde Tanaannee Gammachuu Dabalaa irraa bara 1957tti godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa bakka Adaadii fi Soodabilee Qulqulluu Baala Waldii ganda jedhamutti dhalatan. Barumsa daaqonummaaf gahaa taasisuu achuma Adaadii Qulqulluu Baala Waldiitti baratan. Sana boodas gara Kawalaa seena qabeessa Dabra Tsimmoonaa deemuudhaan barumsa daaqonummaaf gahaa taasisuu baratan. Sana booda gara Kidaana Miratii Incinnii deemuudhaan barumsa yeedaloo barataniiru. Gara Dabra Tsimmoonaattis deebi'uudhaan barsiisaa Abbaa Walda Maariyaamii fi barsiisaa Naqaaxxee Baabirraa baratan. Margeetaa Aaddis Beeta Maariyaam irraayis hiikaa kakuu haaraa baratan. Achi gara Qulqulluu Mikaa'ela Kittoo deemuudhaan hiikaa kitaaba kakuu haaraa hordofanii xumuran. Gama barumsa ammayyaatiinis barataniiru. Abbaa Saawuroos aangoo daaqonummaa Phaaphaasii Shawaa kan turan monoksummaa fi lubummaa fudhataniiru. Magaalaa Sabbataatti waggoota 2 oliif tajaajilan. Abbaa Qasiis Eebbifamoo Abbaa Gariimaa Phaaphaasii Jimmaa ta'uun waggaa 1 fi baatii 6 hojjetaniiru. Qormaata lubootaaf kenname darbuudhaanis tajaajila lubummaa waggoota 14f kennaniiru. Filannoo qomoosotaa adoolessa 9 bara 1997 taasifameen Phaaphaasii Nageellee Booranaa ta'anii filaman. Amma immoo Phaaphaasii kutaa lallaba Shawaa Kibba Lixaa ta'uudhaan hojjechuu irratti argamu. Dabalataanis bara 2009 filatamanii barreessaa olaanaa qulqulluu Sinodoosii ta'uudhaan hojjetaniiru. Abbaa Saawuroos abboota tajaajila afaan Oromoo keessatti adda dureedhaan caqafamu. Kunis kitaaba galatoo afaan Oromoo keessattis koree ta'uudhaan hanga xumuraatti akka fiixa ba'u gumaacha mataa isaanii taasisuudhaan kutaa lallaba Shawaa Kibba Lixaa keessatti hanga baadiyyaatti deemuun afaan Oromootiin barsiisuudhaan kutaa lallaba isaanii keessatti tajaajilli afaan Oromoo akka kennamu yeroo jalqabaaf chaappaa isaaniitiin waldaa duuka bu'ootaatiif beekamtii kennuudhaan gumaacha olaanaa abbaa taasisanii. Karaa biraatiin erga Sinodoosiin Oromiyaa haaraa murtaa'ee ibsa baasee booda korichi bulchiinsa waliigalaa mana amantaa Ortodoksii Sinodoosii Itoophiyaa duraanii waamicha ariifachiisaa jechuun gaafa amajjii 15 bara 2015 akka lakkoofsa Habashaatti waameera. Kora sanirrattis murteewwan kennaman keessaa luboota baratanii guutuu mana amantichaa kana keessatti hojii amantii fi bulchiinsaa kennaa turan kanneen Sinodoosii haaraa kanaan muudaman 26f mindaan akka hin kafalamneef qabeenya dhaabbataa fi herreega baankii mana amantichaa kamiinuu akka hin sochoone fi hanga guyyaa kaleessatti bakka itti tajaajilaa turan mana amantaa Ortodoksii keessa akka hin seenneef bakka mana amantaa kana akka hin geenye dhorkaa baasuun murteessaniiru. Akkasumas murtiiwwan afuuraa dabalataafis walgahii paappaasotaa waamamee jiru irratti murteessuuf bulfachuu isaanis ibsan. Haa ta'u malee erguma warri Sinodoosii Itoophiyaa duraanii kun murtee armaan olii kana dabarsanii booda dureewwan Sinodoosii Oromiyaa haaraa hundeessanis marii bal'aa Abuna Saawuroosiin durfamu gochuu murtee dabalataa armaan gadii dabarsaniiru. Innis abbootiin amantaa paatriyaarkii dabalatee arrabsoo fi abaarsa dhiisuun araaraaf akka of qopheessan waamicha gochuufiin araaraaf of qopheessuun abboota muudamaniif fudhatamni godhamee gaafileen keenya hafan kan deebi'u yoo ta'e akkuma kana duraa Sinodoosii tokko jalatti paatriyaarkii tokko jalatti kan bulamu ta'uu fi arrabsoo fi abaarsi abbootiin tokko gaggeessan yoo itti fufee akkasumas gara abaarsaa fi mormiitti kan deemamu taanaan Sinodoosiin amma jiru kun gara balaaleffannaatti deema taanaan
Murteen keenya Sinodoosii sabaaf sablammii Itoophiyaa fi Paatriyaarkii sabaa fi sablammii Itoophiyaa kan hundeeffamu ta'a jechuun waamicha taasisaniif. Namni ogummaa seeraa qabuu fi hundeeffamuu Sinodoosii haaraa kana keessaa maqaan isaa ifatti kaafamuu obbo Hayilamaariyaam Kabbadaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti haala kanaan barreessan. Manni lubummaa Oromiyaa amantaa Ortodoksii bulchiinsa Sinodoosii irraa gargar baasuuf miti. Kaayyoon isaa dhaloota hanqina tajaajila afuuraa afaansaan argachuu dhabee akka akeeka macaafa qulqulluutti afaan inni beekuun itti lallabuuf kitaabolee kan mana amantaa hin ta'in saba biraa keessaa dhufanii saba Oromoo addatti arrabsan keessaa baasuuf kanneen jedhan isaan ijooti. Fakkeenyaaf kitaaba akka Awuda Nigistii, kitaaba Xibaaraa yookiin Xonqolaa luboonni Habashaa qofti baratan adda baasuufi. Kitaaba kana keessatti mata dureewwan Xibaaraa hedduutu argamu. Isaanis nama ajjeesuu, gaa'ila diigsisuuf, maatii jeequuf, wal lolchiisuuf, biyyaa baasuuf, otoon jaalatin wal jaalachiisuuf, fedha malee tokko taasisuuf, waan badee bakka badee fichisiisuuf, sammuu fuulduratti yaadu qullaa hambisee kan barnootaatti laamsheessuuf, gaaddidduun nama tokko ulee irratti xibaaramee yoo tuqame galee akka du'uuf, maraachisuu, nama gidirsuu fi dhukkubaan cinqanii ajjeesuuf, dafqa namaa ofii oolfachuu fi kanneen kana fakkaatani. Waan nama gaddisiisu ammoo xibaartonni kunneen kitaabuma kana fuula 170 irratti nyaataaf dhugaatiin kan itti godhame asmaatii dabtaraa, asmaatii dhiiraaf dubaraa fi asmaatii warreen hin amannee laaftoo muruun afaa fi baala dikee aarsuun boolla qotaa samii ilaalaa ameen jedhuu jedha. Kun hundi kan raawwatamu maal gochaa akka ta'e fuula kanarratti caafamee jira. Waldaa kiristaanaa xureessuuf kan katabame akkasumas gidiraa ilmoo namaa baay'isuuf kitaaba xibaaraa isaan tolfatani. Hubadhaa kitaaba kana kan barreesse Habashoota, kan baratus luboota isaaniiti. Garuu kitaaba amantii miti. Waldaan kiristaanaa kitaabota fayyadamtuuf fakkeessuuf itti fayyadamuu hin yaallu jennee dinneerraa jechuun dubbatu. Oromoonni hordoftoota amantaa Ortodoksii ta'an xibaara daftaroota kanaa amantaa da'oo godhachuun adeemsifamuu fi saamicha waldaa kiristaanaa balaaleffatan malee amanticha diiguuf miti. Kanaafuu kana hundaaf deebii kennuuf hundeeffamni mana lubummaa Oromiyaa sadarkaa naannootti fi Sinodoosii sabaaf sablammoota hundaa akka Itoophiyaatti bifa haaraan hundeessuun dhimma filannoon qabne ta'ee jira jechuun kataban. Walumaa galatti tarkaanfiin Sinodoosii Itoophiyaa haaraa hundeessuu kun warra sabaaf sablammoota saamuu fi cunqursuu mi'eeffatanii fi namoota dhuunfaa qabeenya karaa bataskaanaatiin saamanii sooroman kan akka Daaqoon Daani'el Kibrat fa'iif yaaddoo ta'e malee furmaata gaarii hordoftoota amantichaaf fiduu akka danda'u abbootii amantichaa naannolee Itoophiyaa hundarraa deeggarsa yaadaa argateera. Xumurree horaa bulaa deebanaa. Radio New Generation.